Satina weeraruu barbaade miti. Weeraramee jiraachuun barbaadu weeraree jiraachuun barbaadan nama biyya koo kee jirutti an abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa jechuun immoo eenyummaa koon san ittiin boonu jechuudha. Eenyuun gadi yuumitan eenyuu ol malee. Kanaaf eenyummaa keenya qabannee raannee Oromoo Show YouTube Oromoo Show irratti oliin taanee ol taanee of taanee ol taanee jiraachuun dirqama Oromummaa keenyaati. Kanaaf hordoftooti keenya like, subscribe, share gochuun hiriyoota keessan qaqqabsiistanii akka nu waliin dhaabbattanii abeerraa keenya torban lamaan dhuftu kana keessan bal'inaan guddifne raanne irratti oliin hojjenne oliin dhaabbanne raanne miidiyaa kana miidiyaa guddaa fi miidiyaa hawaasa bal'aa goone raanne hordoftoota hedduu ammallee kan horate yoo ta'u kanarra daran akka horatuu fi nu waliin yoo dhaabbattan isinii wajjin jirra wantoota babbareedoof isin bashannansiisan bakkoota adda addaa irraatti finne isiniif qabannee dhiyaanne raanne akkasiin bohaarsan akkasiin waliin taane raanne seenaa keenya eenyummaa keenya aadaa keenya afaan keenya akka guddifnuu fi nu waliin dhaabbadha yoo isin nu waliin dhaabbattan isin waliin jirra nu waliif jirra nu waliin jirra yoo jiraanne haga jirrutti immoo uummata keenyaa fi saba keenyaaf biyya keenyaaf hin jiraannu yoo ta'e jireenyi keenya hiika dhabeessa min ingiliisiidha wanta kun fayyadu jechuudha jiraan koo saba koof uummata koof biyya koo hin fayyadu yoo ta'e du'uun koos baduun koos uummata koo miidhu uummata koos wanta itti hir'isuun qabu jechuudha maaliif fayyaan koo yoo fayyadaan jiru jechuudha fayyaan koo erga fayyadaan jiraanne badus du'us miidhaa tokko irraan hin ga'u jechuudha wanti fayyidaa sii kennu gaafa inni badu miidhaan sirra ga'uu danda'a kanaaf garuu faayidaa kennaan jiru waan ta'eef kanaaf yoon badee rakkina hin qabu jechuudha kanaaf uummatni biyya isaa keessa jirtan afaan beektan seenaa beektan dhalootatti hin tuffatina waraqaa cittuu irratti waraqaa xiqqoo ishee irratti akkasittiin barreessitanii raattanii akkasittiin utuu xiqquma ishee toora lamaan tokko beekumsa qabdanii dhalootaaf maxxansitanii baay'ee jaallatamaadha baay'ee fudhatama akka qabudha amma irra guddeessaan magaalaa Finfinnee keessa yeroo hedduu 2009 yeroon socho'u kitaaba afaan Oromoon barraa'e tokko argee dubbisuu hin dandeenye jechuudha maaliif intuffatanii beekumsa qabu intuffata lammata haalli jirus haala hadhaa fi uummata kan jiruudha kanaaf uummata kakee horachuu fi uummata jabaa ta'ee jiraachuu kan dandeenyu immoo yoo waliin taanee raanne seenaa keenya wantoota miidiyaa sooshaal miidiyaa xixiqqaa fi gurguddaa ta'e irratti seenaa keenya katabnee raanne kan beeksifnuu fi dhalootaaf immoo waraqaa peejjii 6 ta'u peejjii 10 ta'u fuula 7 8 illee ta'u hojjennee raanne bifa gaazexaadhaan illee maxxansanii raanne dhaloota biraa yoo geenye seenaadhaan irraa fuudhee dubbisee raatee jecha lama hubatee dhalootatti dabarsanillee jechuudha. Daranillee sanarra dhaabbatee immoo sanuma dubbisee illee sanatti dabalee immoo fooyyessee kitaaba gaatii jechuun dhaloota qaruuf dhaloota gara fuulduraatti harkaanfachiisuu danda'u hojjechuu kan inni danda'u waan ta'eef kanaaf dhaloota keenyaaf wantoota beektan beekumsa keessanirraa akka hirtan kabajaaf jaalala guddaadhaan isin gaafadha. Anallee aga kiyyatti wantoota jajjabduu fi wantoota kun dhaloota hin fayyada jedhu hunda toora tooraan afaan isaan danda'aniin qubeedhaan illee barreessee raadhe kaayee raadhe kan dhaloota keenya hubachiisuu barbaada. Dhaloonni magaalaa adda addaa keessatti dhaloota biyyoota alaa fi biyyoota keessatti dhalatanii afaan Oromoo isaanii eenyummaa isaanii aadaa isaanii dubbisee hin hubatin jiru Oromoo maal akka ta'e illee namoonni hin beekne hedduu jira. Kanaaf Oromoon maal akka ta'ee fi maalummaa Oromummaa kabeekuu feetan yoo taatan maatii YouTube chaanaalii kana taatanii raatanii akka nu waliin turtan abdii guddaa isin afeerraa keenyaan kanatti aansuudhaan muuziqaa tokko isin afeeree osoo walitti deebinee baay'ee natti tola kunoo innis toorarra isinii galaa jira waan ta'eef. Oromoo jalqaba wallootti uffuree winili karnaa fi harka nu muree kaayila sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee Oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee dhiibbiin sirna naftanyaa nutti dhalchee. Sabab dapat injalli sindaan di haka ya nama hamba turatu akka jo birat